Egaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa nagaan keenya kabajaa fi jaalala bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha oduuwwan wayitaawaa yeroo kanaaf qopheeffanneen isinitti himaa dursa oduu ijoo. Irree fi gaachanni saba Oromoo walaanni bilisummaa Oromoo lola jabaa taasisee loltoota faashistii Abiyyi hedduu daaraa bootiroo taasisuun injifannoo culuqaa galmeessuu ifoomse. Kunis kanaan jiru Piroofeesarichi ammoo waraana bilisummaa Oromoo jabeeffachuun dirqama jechuun dhaamsa dabarsan bal'ina isaa qabanneerra ni balballoomsina. Sirni abbaa irree bilchiginnaan qondaaltota isaa butuun achi buutee dhabamsiisuun ifoome. Hooggantoonni olaanoon baankii Siinqee erga butamanii guyyoonni lakkaa'amanis haga ammaatti achi buuteen isaanii hin beekamu jechuun maatiin yaaddoo guddaan dabaaluun himaniiru. Dhimma kanatti gabaasa bal'aa qabanneerra isin biraan geenya. Jeneraalichi yakkaan shakkamuun qoratamaa jiraachuun ifoome. Qorannoo yakkaatiif kan isaan saaxile ammoo pirezidaantii naannoo irraa kennaa fudhatan ta'uun isaas dhagahameera. Ajajaan waraanaa kun qorannoodhaaf kan saaxilaman buufata xiyyaaraa Booleetiin osoo warqee daddabarsuuf yaalanii akka ta'e maddeen saaxilaniiru. Bal'ina isaa qabanneerra ni balballoomsina. Impaareettii keessatti waggaa tokko gidduutti qondaaltota mootummaa irratti haleellaawwan 66 raawwatamuun ifoome. Kunis Itoophiyaan addunyaa irraa biyyoota dursaa irratti tarreeffaman keessaa tokko akka ishee taasisu gabaasichi ifoomse. Kanas bal'inaan qabanneerra ni dhageessu. Aangawoonni Iraan ergaa tokkummaan isaanii cimsuu mul'isuu Tiraampiif ergaa jiru. Kun kanaan utuu jiru Chaayinaan ammoo doonii Iraan to'atamtee kan keenya miti jechuun haalte. Tiraampis yaada kana kuffiseera. Kanas qindeeffanneerra ni balballoomsina. Odeeffannoo wayitaawaa Impaareettii fi Oromiyaa keessaa argachuuf toora YouTube chaanalii kanaa Sabskiraayib, Laayik, Sheer taasisaa jechaan gara oduu bal'inaan qopheeffanneetti isin dabarsa. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo lola jabaa taasisee loltoota faashistii Abiyyi hedduu haleeluun injifannoo culuqaa galmeessuu ifoomse. Kunis kanaan jiru ammoo Piroofeesarichi waraana bilisummaa Oromoo jabeeffachuu qabnaa jedhaniiru. Bal'ina isaa waliin haa dhageenyu. Waboon aanaa Eeban Arsii keessatti loltoota bilisiginnaa haleelee hedduu du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaa irraa eeguun cinatti fayyaattis harkaan qabe. Abdii fi waanteen sabaa waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii lixaa aanaa Eeban Arsii ganda Argadaa Shaaldoo iddoo addaa Korommii jedhamu keessatti guyyaa kaleessaa eebila 22,2026 loltoota bilisiginnaa maqaa sakattaa waboon bobbaate haleeluun 16 irraa ajjeesee 8 madeessuun 2 fayyaatti harkaan qabe. Kan irraa hafte ari'ee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM 3 hidhannoo fi gumbii akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa eeguun galimoonaa qabsoo bilisummaa Oromoof godheera. Lola kana keessatti ajajaa poolisii fi qorataa yakkaa aanichaa kan ta'e namni maqaan isaa Odaa jedhamu yeroo dheeraaf uummata Eeban Arsii raarsaa kan ture du'ee jiraachuu maddeen qabatamoon ifoomsaniiru. Akka maddi odeessa dirree lolaa ifoomsutti loltoonni kunneen hawaasa keessa darbanii dhufan irraa qabeenya hedduu saamanii kan turan yoo ta'u, yeroo waboon haleellaa itti banutti meeshaalee hawaasaa hedduu gatanii akka baqatanis ibsameera. Lolli jajjabeen waboo eegdota impaayeraa irratti fudhatu hanga bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti cimee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Barbaachisu har'aan tana rabbi nu dandame karaa dandeenyuun waboo maddii dhaabbachuun dirqama keenyaan jira. Uummanni keenya waboo fi uummanni keenya Oromiyaan akka diigamtu abadan itti dhiisuun qaban yoo diigamne rakkoo cimaa keessa seenna jechuu barbaadeeti. Uummanni keenya akka uummatatti mootummaa qabaachuun qabu. Biyya diinaa miti jara keenya na dhagaa biyya diinaa miti bar Itoophiyaa keessatti uummanni keenya mootummaa qabaachuun qabu ni qaba. Waboon takka kan itti jirtu tanumaafi takka. Sirni abbaa irree bilchiginnaa qondaaltota isaa butuun achi buutee dhabamsiisuun ifoome. Hooggantoonni olaanoon baankii Siinqee erga butamanii guyyoonni lakkaa'amanis haga yoonaatti bakka isaan geeffaman hin beekamu jechuun maatiin yaaddoo guddaa keessa taa'uun himaniiru. Bal'ina isaa waliin haa dhageenyu. Gaggeessitoonni waldaa hojjettoota baankii Siinqee pirezidaantii dabalatee murna bilchiginnaan ukkaanfamanii dhabamuun dhaga'ame. Gaggeessitoonni waldaa hojjettoota baankii Siinqee Aadde Meetii Dirribaa pirezidaantii waldichaa obbo Raggaasaa Lataa bulchiinsa waldichaa fi obbo Rabbummaa Yaaddeessaa gaafa wiixataa eebila 20 fi kibxata eebila 21 qabamuu isaanii hordofee hanga ammaatti bakka isaan geeffaman ifatti hin beekamne jechuun hojjettoonni baankii Siinqee kanneen haala nageenyaatiif jecha maqaan isaanii dhahamuu hin feene eeranii jiru.
Namoonni kunneen gaaffii mirgaa hojjettootaa ilaalchisee pirezenteeshinii bal'aa qopheessanii hooggantoota baankii fi mootummaa duratti dhiyeessuun gaaffiin isaanii faayidaa hojjettootaa akka baankilee biroo waliin wal fakkaatu haala hojii fi kabajni mirgaa akka fooyya'u irratti xiyyeeffatee dhiyaachuu hordofee nurratti namoota kakaasaa jirtu jechuun akka ukkaanfaman dubbatu. Gaaffiin isaanii kan dhuunfaan osoo hin taane kan hojjettoota baankii maraa bakka bu'uudha. Haa ta'u malee dhiyeessii isaanii booda tarkaanfiin irratti fudhatame cimaa kan ta'ee fi hojjettoota marayyuu yaaddessaa akka jirus dabaluun ifoomsanii jiru. Akka maddeen jedhanitti namoota kanneen jalqaba akeekkachiisni dhumaa kennamee fi itti aansuun hojii irra ugguramanii booda hidhamuu kan himan yakka ifatti irratti ibsame tokko osoo hin jiraatin murni anatu si beeka jedhu gaaffii hojjettootaa sarbuun akka hidhes himu. Aadde Meetii Dirribaa fi Raggaasaa Lataa teessoo hojii isaanii irraa kan qabaman hoggaa ta'u obbo Rabbummaa Yaaddeessaa immoo damee Bishooftuu irraa qabamee hidhamuu isaa maddeen ni ibsu. Hanga ammaatti murni BP yookaan hooggantoonni baankichaa bakka isaan geeffaman ilaalchisee ibsa ifaa hin kennine. Kunis maatii isaanii fi hojjettoota biroo keessatti yaaddoo guddaa uumeera. Dhimmichi gaaffii bal'aa kaaseera. Namoonni hooggansa qaban yaada isaanii karaa nagaatiin dhiyeessuu qofaaf ukkaanfamuun maal akeeka kan jedhu irratti sodaan uumameera kan jedhan maddeen gochi akkasii itti fufa yoo ta'e fuulduratti hojjettoonni sagalee isaanii ol kaasuu irraa sodaachuu danda'u. Kunis haala hojii fi walitti amanamummaa dhaabbilee irratti miidhaa qaba. Mirga ofii kabachiisuun hafee ukkaanfamanii akka bulan taasisa jechuun yaaddoon jiraachuu addeessanii jiru. Jeneraalichi yakkaan shakkamuun qoratamaa jiraachuun ni foome. Qorannoo yakkaatiif kan isaan saaxile ammoo pirezidaantii naannoo irraa kennaa fudhatan ta'uun isaas dhagahameera. Ajajaan waraanaa kun qorannoodhaaf kan saaxilaman buufata xiyyaaraa Booleetiin osoo warqee daddabarsuuf yaalanii akka ta'e maddeen saaxilaniiru. ሳተናው ጀነራል በላይ ልብ ቆራጡ ጀነራል መሰለ የመጀመሪያ የመከላከል ስራ በጎንደር በኩል በሁመራ በኩል ያለውንና ሁመራ የመያዙን ስራ ከሌሎች ጓደኞቻቸው ጋር ሆነው ነው የመሩት። haala kanaan faarfamaa kan turan jeneraal Massalee Masarat ajajaa olaanaa Izilixaa irraa ka'uun jeneraal Geetaachoo Guddinaa jalatti miseensa qajeelcha nageenya ittisaa erga ta'anii booda tajaajilota isaaniif kennaman keessaa tokko mormitoota biyyoota ollaa meeshaa dhachiisuu fi bobbaasuu ture. Jeneraalichi Izilixaa irraa gara Finfinneetti geeffamuun waraana biyyoota ollaatti hirmaatu kan hidhatee bobbaasu qajeelfama erga fudhatanii booddee dursa kan kennan dhimma waraana milishaa Sudaan kan gamtaa Araba Emireetotaatiin raawwatamuuf gaafate ta'uu isaa maddeen yaadachiisaniiru. Kana hordofuunis naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti buufata ajajaa tokko hundeessuun isaanii ni beekama. Humna finciltoota Sudaan RSF hidhachiisuu fi leenjisuuf jecha gara Asoosaatti imaluun ji'ootaaf achi kan turanii fi kan deddeebi'an jeneraal Massalee Masarat pirezidaantii naannichaa Ashdilee Hasan wajjin hariiroo cimaa akka qabantu ifoome. Kanaanis jeneraalichi qondaalota daldalaa kontiroobaandii warqee raawwatu jedhaman keessaa tokko kan ta'an Ashdilee Hasan irraa warqee kiiloogiraama 10 fudhatanii buufata xiyyaaraa Booleetiin gara Finfinneetti osoo galanii hojjettoota gumrukaatiin qabamaniiru jedhan maddoonni saaxilaniiru. Jeneraali Garri Kuteessa jedhaman kun dhimma abdii nama kutachiisuu fi hin eegamne yeroo isaan mudatu dursanii VIP dha qoratamuu hin qabu jedhanii osoo qoratamiin darbuuf yaaliiwwanii akka turan hojjetaan qorannoo gumrukaa buufata xiyyaaraa Boolee tokko dubbateera. Gaaffiin isaanis fudhatama argatee akka darban taasifamee ture jedha. Ta'us hojjetaan komishinichaa kan biraan VIP yoo ta'anillee boorsaan isaanii qoratamuu qaba jechuun haga saalonni galumsaa VIPtti hordofuun shaanxaa isaanii harkatti fudhachuun akka qoratamu taasifameera. Yeroo kanas warqeen kiiloogiraama 10 argamuu isaa gadi fageenyaan ni ibseera. Jeneraalichi warqee kiiloogiraama 10 irraa fudhatamee hordofuun qorannoo irratti banameera kan jedhan maddoonni dhimmi kun kan uumame torban 3 dura akka ta'es yaadachiisaniiru. Jeneraalichi sana boodas gara naannoo Beenishaangul Gumuzitti deddeebii isaanii kan itti fayyu yommuu ta'u warqeen kiiloogiraama 10 isaan irraa fudhatame garuu amma harka qaama nageenya mootummaa fi gumrukaatti argama jedhameera. Maddoonni biroon immoo warqichi nageenyaa fi gumruka irraa bahee gara raayyaa ittisaatti akka darbuu fi achitti akka qoratamu taasifamaa jira jedhu. Yeroo waraana Tigraayitti maallaqni naannichatti sassaabamee miliyoona 7 akkaawuntii irratti galcheeru jedhanii namni kun komatamaa turaniiru. Impaayiritti keessatti waggaa tokko gidduutti qondaalota mootummaa irratti haleellaawwan 66 raawwatamuun ni ifoome. Kunis Itoophiyaa addunyaa irraa biyyoota dursaa irratti tarreeffaman keessaa tokko akka ishee taasisee gabaasichi ibseera. አመልክቷል። አመርቂ ስራ በሁሉም ሴክተር ታይቶ ተሰምቶ በማይታወቅ ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ አመርቂ ጉዳዮች እየመጡ ስለሆነ Gaggeessitoonni bilchiginnaa jedhan osoo hin taane faallaa isaa ta'us galmeewwan kanaan dura argamee fi dhagahamee hin beekne impaayiritiin bara abbaa irree namoota kanatti galmeessuu itti furteetti. Gabaasaa Akiliil Baasiin waggoota faranjoota darbee keessaa qondaalonni mootummaa haleellaawwan hedduu biyyoota saaxilaman keessaa tokko Itoophiyaadha. Afrikaa keessaa Naayijeriyaa aansee bara faranjoota 2025 keessaa qondaalota mootummaa irratti xiqqaatee haleellaawwan 66 raawwatameera. Gabaasichi Itoophiyaa, Naayijeriyaa fi Sudaan kibbaa biyyoota haleellaawwan qondaalota mootummaa xiyyeeffatan ta'uu
galmee isaatiin ni foomseera. Akka gabaasa waggaa kanaatti haleellaawwan caasaa mootummaa sadarkaa garaagaraa irratti argaman kanatti xiyyeeffatan baay'inaan kan raawwatamu humnoota hidhatanii gurmaa'aniin. Waggoota faranjoota darbe keessaa biyyoota Afrikaa 28 keessatti ajjeechaawwan qondaaltota mootummaa irratti raawwatamuu isaanis eerameera. Haleellaawwan baay'een isaanii biyyoota Afrikaa bahaa fi Afrikaa dhiyaa keessatti akka galmeeffamanis ka'eera. Impaareettii keessatti itti gaafatamtoota waajjiraa fi hojjettoota mootummaa irratti haleellaa raawwachuun waraanni bilisummaa Oromoos ta'ee humnoonni faannoo dursarratti akka argamantu eerame. Itti dabalees impaareettiin addunyaa irratti biyyoota diddaa rakkoo siyaasaa keessa jiru jedhamanii ramadaman keessaa adda duree ta'uu ishee gabaasichi ifoomseera. Aangawoonni Iraan ergaa tokkummaa isaanii cimsuu mul'isu Tiraampiif ergaa jiru. Kun kanaan utuu jiru Chaayinaan dirooniin Iraan to'atamte kennaa Chaayinaati jechuun himata Tiraamp dhiyeessee kufaa taasiste. Pireezidaantii Tiraamp bulchiinsa Iraan gidduu tokkummaan akka hin jirree fi hooggantoonni biyyattii akka wal jeeqaa jiran karaa miidiyaa hawaasummaa isaanii ergaa dabarsanii turan. Kana hordofee warri Iraan tokkummaa sibiila walitti baqee qarame fakkaatu qabaachuu ibsaa jiru. Aangawoonni Iraan tokkummaan isaanii daran cimuu karaa miidiyaalee hawaasummaa fi miidiyaalee biroodkaastingii kaanii deebisaniiru. Rakkoon isaan mudate tokko isaan taasisellee ibsaniiru. Iraan keessaa kan qarqaratti bahe yookiin kan mormuu fi kan deeggaru wanti jedhu hin jiru jechuun ergaa isaanii aangawoonni kun ibsaniiru. Hundi keenya iyyuu lammiilee Iraanii hordoftoota warraaqsaatis saba tokko daandii tokkorra deemnas jedhan. Torban kana dhimmoota muraasa irratti wal dhibdee xixiqqoon kan jaarmaalee biyyattii kanneen akka eegdota warraaqsa Islaamaa fi kanneen wal qabatan keessatti uumamuu miidiyaaleedhaan gabaasanii turan. Haa ta'u malee Iraan keessatti yeroo ammaa dhimma biyyaa irratti murtii darbu irratti garaagarummaa guddaan hin jiru jedhama. Pireezidaantii Tiraamp dooniin Iraan kan humna waraanaa Yuunaayitid Isteetsi to'atee kan Chaayinaa Iraaniif kennite jechuun himannaa dhiyeesse Chaayinaan ammoo kofaa gooteetti. Dooniin Iraan osoo bakkii humna waraanaa Ameerikaa itti uggura kaa'ee keessa darbuuf yaaltu haleelamuu Ameerikaan ibsite turte. Iraan dooniin sun Chaayinaa irraa gara ishee seenaa akka turte ibsite. Kanaanis Ameerikaan saamicha irraa humna waraanaa deeggarame raawwatte jechuun akka haaloo baasuu dhaadatte Iraan. Tiraamp asxaa dooniin kun ofirraa qabdu akka hin jaallannee fi tarii kan Chaayinaa ta'uu akka dandeessu gaddas dubbatee ture. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa himannaa Tiraamp kana kuffisuun ibsa baaseera. Dubbii himaa ministeerichaa Guo Jia'akun Chaayinaan himannaa bu'uura hin qabnee fi ragaadhaan hin deeggaramne kan mormiti jedhe. Dooniin kontiinara feetu Tuskaa kan erga dhaabbattee booda harka waraanaa Ameerikaa galte akkuma Waashingitan jettu tajaajilamaaf kan ooltu ta'uu hin oolu. Humna waraanaafis ooluu maddeen nageenya garaarraa ibsaniiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee kana gammachuu hordoftan ture. Oduu biroon hanga walitti deebi'utti nagaa ta'a.